Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantoo sallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti sinaa qaqqabu baga jiraatanii baga eeggamtanii egaa kaa iddoo waraabbii kootiitiif dhiifama naa godhaa isiniin jechuu jaaladhaa bootaan nu jalaa diigamee reefidha bootaa kan sirreeffanne beektu kaa yeroo hundaayyuu viidiyoo irratti dubbachaan ture yeroo manneen diigame sanillee jechuudha. Kanaafuu haala waraabbiitiif ijaaf qalbii keessan irra na hambisa isiniin jechuun jaaladha. Inni qabxii ijoon meeshaalee ajaa'ibaa obboleettii keenya tokkoof hojjetamee baheen qabadhee kara keessan dhufee baay'izawwee biiffee tanaa namoonni kamuu ni jaalattan jedhee yaada tanaan durallee ijoolleen baay'een viidiyoo laaltanii biiffeewwan akkanaa tana hojjisiifattanii jirtanii baay'ee mana keessaniif keessattuu kichiinii mirxii warri qabda waan akkanaa kana masoobii daabboo irra godhachuun masa warqii irra godhuuf saaloonii keessatti illee immoo akkaataa mana teechuma keessaniitiin kan irratti teechifachuu dandeessanii hedduu tokko bareeddee jechuudha. Warroonni xalabachuu barbaadan illee isiniin jechuun jaaladha. Asumaan rakabootii yeroo baay'ee obboleewwan baay'een gaafachaa turtan rakabootii mukaa ta'e qalxaf kan jette duraan abbaa gadaatidha. Baay'inaan diizaayinii kanaan hojjetamuu jechuudha. Abbaa gadaati teechoo jabanaa qaba. Baay'ee jabanaa teechoo jabanaa fudhatu malee bootaa furata. Jabanaan bootaa sanarra isiniin taa'u yeroo baay'ee kufa jechuudha. Foormidhaa qofa waggaa teechiftan malee yoo bunni irratti darfuu irra hin taa'u. Mana kiyya sin jira waan ta'eef isiniin jedha obboleettii kanaaf qalxaf kan jettee bareedduu kan taateen hojjisiiseef jechuudha. Warroonni hojjisiisus barbaadan garaattaan nu dubbisuu ni dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Wantoonni isin miidiyoota adda addaati irratti argitan hundaayyuu nu biratti argachuu hin dandeessanii. Egaa kaa majaliisa kana yeroo darbe uffata isaa kana obboleettii tokkoof hojjisiisen ture jechuudha. Magaalaa Asallaa kan galee isuma laaltee obboleettiin kunillee haala kanaan naa hojjisiisettee hojjisiisee fi haaluma saniin baheetoo jira jechuudha. Kanaafuu warroonni viidiyoowwan laaltanii nu hojjisiisettan akka isin barbaadanitti isinii bahuu danda'a. Isiniin jechuun jaaladhaa dhugaa hedduu tokkoon gammadee fi biiffeen baay'ee bareedduu fi baay'ee mirxii taatee baateef isiniin jechuun jaaladha. Isinis immoo yaada qabaattan ta'ee wantoota isinitti fakkaate koomentii jalatti naa teechisuu hin rakkatinaa. Hin rakkatinaa hin jedhaa. Egaa dadhabbiin isin jirtu natti fakkaate haasaallee na wallaalchise ijaaf qalbii keessa irraa na hambisa isiniin jedha. Hundumaa ol immoo baay'ee kan natti tole isa zuuriyaa kana jechuudha kan minxaafii afameetoo jiru majalisa jidduu afamee jiru hedduun jaaladhe anumtu jechuudha. Hedduu natti tole dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko bareeda. Warroonni xalabachuu barbaadan warroonni bitachuu barbaadan bilbilli keenya duwwaa 945826745 nu dubbisuu dandeessu. Egaa ka hanga har'aa meeshaalee namoota ni ta'a. Kuni boruuf ta'a jedheen ran dhaabbadheetoo isa bilicicnati osoo hin ta'in isa har'a ijatti nama hawwatee boru miiccan badu boru walitti deddeebi'uu danda'u boru baduu danda'u irratti hin xiyyeeffadhu jechuudha. Yeroo baay'ee isa yeroo dheeraa namaaf taa'uu danda'udha jechuudha. Yeroo baay'ee xiyyeeffannoon kiyya haala kanaan na hubachuu dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Egaa kana fakkaataa meeshaaleen obboleettii kootii isiniin jedhaa. Warroonni immoo meeshaalee qabdanis jirtanii keessanis tartiibuma tartiibaniin baay'izawwee viidiyoo waraaba gubbaa irratti xiqqoo meeshaan nan bitaa garuu viidiyoo waraaba gubbaa irratti xiqqoo duubattan harkifachaa jira. Egaa ni beektu jechuudha irra deddeebi'uun hin barbaachisu kanaadha isiniin jedha. Warroonni chaayinaa keenya faarawaa taatan uggaraattan immoo sabiskiraabii godhuun maatii keenya ta'aa. Gamanumaan affeerraa kootii warroonni waasaappiin nuuf hin baane jettan waasaappiin kiyyallee isuma bilbila asirra taa'udha jechuudha. Duwwaa 9458267 nu dubbisuu dandeessu. Warroonni yeroodhaan dafameetis immoo wantoota nyaatamu guyyaa tokko keessatti nuuf qaqqabsiisuu dandeessanii jettanis jirtu. Rakkoon tokko hin jiru isin bichaa heloo jedha. Naannoo nuu kennaa malee wantoota nyaatamu oolleen bulchinuu keessattuyyuu bakkumatti yookaan battalumatti geessina jechuudha. Isiniin jechuun jaaladha meeshaaleedha. Hanga wal qixxaatutti kan turuu danda'u malee isiniin jedha baay'izawwee ijoollee baay'eetuyyuu waa'ee kanarratti na gaafachaa jira. Waa'ee maatii waan ta'eef akkasuma uffata ijoolleetis warroonni na gaafattan jirtu wantoota hundaa wal qabsiisneetidha kan hojjennu. Homaa tokko rakkoon hin jiru uffata ijoollee ta'e uffata maatii keessan harmee keessan sabiraayizii godhuu warri barbaadan hiriyoota keessan akkasuma
nama jaalattanii sapiraayiziin godha jettan waggaa jiraattan bakka jiranitti geessuu ni dandeenya rakkoon tokkoyyuu hin jiru isiniin jechuun jaaladha. Kana hoon jedhu wanta qabdan sapiraayiziitti fixaa jechuu koo osoo hin ta'in warroonni akeeka akkasii qabaattan yaada akkasii qabaattanii maal xachiin nugaa warri jettan waggaa jiraattan isiniin jechuufan jaaladha. Keessattuu waa'ee haadhatirratti baay'ee namatti tola isiniin jechuun jaaladha. Kanaadha. Egaa kan meeshaalee kanarratti yaada waggaa qabaattan an hedduun jaaladhee karaa kootiin ittan gammadee maaliif yeroo hunda gaafa meeshaa tokko namarraa fuudhee wanni bakka xiyyeeffannoon kiyya maalinni akkamitti ija namaa na hawwataa osoo hin taane meeshaa akkamiitiin naa baha. Meeshaa boruu ta'u akkamiitiin naa bahaadha jechuudha yeroo baay'ee kanaadha. Isiniin jechuun jaaladha warroonni mana keessanillee gahee too jiraates gizee jiraattan as jala jiraachuu dandeessanii. Egaa ani kanan itti gammadu keessaa jiraate taanaan meeshaan gaafa galu ani jechuudha akka nama tokkoositti kanan jedhu namoonni galatoominaan jedhan malee walitti buune tokkollee hin jiru. Egaa kan namni immoo guutuu miti namni dhibbaan dhibbatti miti namni hir'ina mataasaa qabaachuu danda'a. Hir'ina jiru san irratti immoo obboleettii keessanii sirreeffachuu ni dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Kanaadha hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa. Ijoolleen yeroo darbee viidiyoodhaan na eegaa turtaniitoo deebisii keessanis na eebbistan viidiyoo sallaaltaniitoo tasgabbooftaniillee jirtu isiniin jechuun jaaladha. Ammas taanaan hoomuyyuu isinuma biran jira manatti sol deebi'u isinuma biran jira uumaa tokko rakkoon hin jiru intarneetiin banaadhaa waliin dubbachuu dandeenya haala jiru hundaa waan jiru mijeessuu dandeenya bakka jirtatti nagaa naa ta'a hedduun isin jaaladha baay'ee.